Yoomiyyuu taanaan nama namanii. Nama hin amani. Yoomiyyuu taanaan namni hin amanamu. Biyya eenyuun ni miidhe inni isin akkas baatee dubbatte. Tammo dool fuutanii waan jedhamu wanti kan jiroomtu. Jedhu jedhanii beekan namni. Waan jedhu. Miidiyaa irratti bahanii nu diraamaadhaaf malee riileeshinii hin qabnu jedhanii jirani. Maaf waliin galtanu? Soddoma amata 40 gizeetti waan absta dhalaati tokko. Dhalaa gurguddoo as gubbaa jirtu anumaa fi Muniira haadha faate. Baatanii nama arrabsu malee maa inni faayidaan keessan? Beekni kun nama arrabsamanu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفون ودفتوتاف كبجمتوتا أوروشوا الرس فيديو كبراسيني كبدي في تنجرا أكون بيكم فيديو ببوار سو بشان نسوا كان رتي فتا زناجن كان رتي مودي كاب بايسيني كبدي في تنجرا سينما تمراتي كوفا ناوجين كولفو أكا فيديو كاليسا ناوجين كولفو كوفا يارا مو كباتن كومنتي جراتنا بريسون دغتنا باربسو تايس يو جرامتي يو تايس ها كومنت جلتنا وريسون دغتنا بريم غر channel kana tara walftan subscribe tuqa subscribe yo tutan wonni tokko siniraan irratu yo tokko fanisin fayyada wal jajjabeesuun gaariidha video kana mo like gochuudhaan jalqabaan isin jira kan namoota baay'ee bira ga'uuf like akka kaleessaa meemi akka video kaleessaa irratti meemi atu namni tokko nafin gara video Yoomiyyuu taanaan nama namanii. Nama hin amani. Yoomiyyuu taanaan namni hin amanamu hin amanin jedheen gorsaan hin ture. Addunyaa kanarraa namni namanuu danda'u maatii koo qofaa akka ta'etti himan ture. Manuu naman tochuudha. Yaa Baayibilii jedha nama amani malee jaallatin jaalladhu malee namani. Manuu naman tochuudha. Amanuu amma eessa? Galatoon. Pointi irratti nama aman tokkoon qabaattaa. Garuu Dabalatuu fi namni akkamii namni nama miidhu. Dhugaa akkamiin ture beektaa? Namni nama miidhadhee yaaduun ture. Namni nama miidhu akka danda'u waggaa 18 booda kan hin arge. Namni akka nama miidhu yeroo sicha waan hin argee fi sabooda waan hin argee fi hin beeku dhugaa. Ofiinillee of intanii jechuun illee gaarii miti garuu nama wajjin gaafa hin jiraadhu baay'ee masii amaneensi wajjin jiraadha. Namarratti hamaa yaaduu maal sana jira mitiire. Garuu akka diraamaa qofa osoo hin taane jechuun xiyyaadhaaf hirkoon sirumayyuu beektu miti egaa beektu miti akkasitti yaadee ture. Namoonni baay'eenis akka jiran riileeshinii qabu yaaddu turtanii. Al tokko tokko diraamaan kun dhugaa namatti fakkaata miti meemi kanarrattis gaafii gaafatamanii jiru akkam xiyyaa hojjen. Akkuma dhageessan immoo namni akka inni nama miidhu waggaa 18 boodan argee maal jechuudha? Maal jechuutti? Tammo dool fuutanii waan jedhamu wanti kan jiroomtu. Jedhu jedhanii beekan namni. Waan jedhu. Jedhu jechuun sirriitti bee. Yookaan immoo namni kiloozii wayii namni sinitti siqu wayii yookaan immoo namni fagoodha sin ilaalee al tokko jedhee darbu miti. Sirmatti kaasee wal biraan deemtu waan jedhu jiru. Yaa jira ani dubartii jechuun nama guddaa tokko ani sirriitti siqu garuu mucattii nama laqabdi ishee maa hojjetu iddoo mana dhaabbattee gaariidha waan jedhu wayii naan jettee beekti nama guddoodha isaa. So achi booddee dhugaama jiru itti meena lafatti amalli ishee akkasumatti. Mana qabdu ishee turaati. Yaa jira garuu namni akkas jedhu namoota sitti dhiyoollee gaan hubatu iyyuuti waan jijjiiru gara biraas waan beekanii fi garuu sooshaal miidiyaa marti koomentii baay'een akkasuma yoo isuma dhugamaa yoo ta'e waan jedhu. Namoonni baay'een gaafa kan gamtaan gidduu galu yookaan waan ta'e godhu gamtaan wal fuudha waan jedhu jiranii yookaan immoo namoonni baay'een koomentiidhanii fuudhu keessan baay'ee eegu. Sinni akkamii wal fuudha jettan yaaddu achi. Meemi isin jara kana lamaan jidduutti waan jiru meemi maal jettu isin? Atu wal fuudha. Barbaaddu miti. Sa dhugaa jira namni na dubbiseenna hirkoomeera. Even nama wajjin ta'e. Hirkoomeera. Nama wajjin taate hirkoomeera. Yeroo ati maal jettaan yeroo jechuun amma yoon ibsee fi tarii galuu fi dhiisuu danda'a waan ta'eef mana jirti yookiin bakka biraa jirti jedhaan malee lakki inni diraamaa dha ibsa biraa keessa yoo hin galee xiqqoo sa'aatii dheeraa fudhachuu danda'a waan ta'eef. Iddoon taanitti amma iddoon taanitti fa'aa iddoo ati hin eegne. Iddoo ulfaataa tokko tokkotti tiyyaan mee dadhees gaafatan tokko immoo
Kan maatii wajjin deemtaa Maatii wajjin. warra soddaa wajjin deemuu dandeessa. Yes, waan akkasii fa'a jechuudha. Jaalallee keessa jechuu danda'a. Eegaa. Garuu hedduutti nan deebi'a. Iddoon taanetti yookaan immoo na kofalchiise fa'aa jedhan hin beekanii. Eegaa. Na taphachiisi waan akkasii. Hin jedhu. Bilbilaan. Na kofalchiisi caalayyuu waan isaan sirraa eeganii masti siqantu akkas. Yeroo dhufanii waanumati waan isa diraamaa irraa hojjettu sana jetteema kaateema dhugumaa baalchaa isaa fo'attee kaatu itti fakkaata. So namni tokko al tokko si dubbisu iyyuu amma namni biruma dhufe dhugumaa baalchaa isaa fo'edha. Na dudduubaati nan dhagaa jechuudha. Hedduun akkam. Baay'ee dhugaa kan siin jedhee bakkuma hin eegneefaatti na dubbisanii hirkoon eessa jira? Mana jira akkuma ati jette ibsa kan biraa keessa galuu yaa xiqqoo rakkisaa waan ta'eef jira. Al tokko tokko monni mana isaa jiraan immoo asin jiraa waan jiraan. Kanaafuu yoo akkas ta'e maaliif waliin galtanu? Maaliif waliin galtanu? Akkuma argitan intarviyuu irratti gaafatamanii diraamaadhaaf malee akkasii yaaddanii miti. Nuti jedhanii ibsini galee walii galaa. Walii galan alaa galan jedha Oromoon. Walii galtee. Soddoma amata 40 gizeetti nu arrabsa dhalaatii tokko. Dhalaa gurguddoo as gubbaa jirtu anumaa fi muniira haadha faate warroom haga nama qubaallaa kaamoo tokko. Si galtee nama birootii miti. Ati nu tuquu feete nuti sun xuunu waa shee harka keenya wallaahi laazim sun xuunu nama keenya shee keenya nutu sirraa qaanfannaa silaanaa biroo taatee ni raggannaa. Raggatuu nu dhibdee taa'e gaxayaa booliin xuxuunu. Ilmoo ta'e keessaan si haadee wallaahi intalti shee ana waarra tu hin heerumtu amata 40 ta'u kufarra ta'e isiinis. Ilmoo ta'e intala haraan wantoota ashana wareeram tolla maal godhu tuttu kan tala abuga furtami ta tiktok irraa afaan bantu jee hay wallahi dhugaa fi yaafar numa tuqqa ana ma fi hada faata muniira tuqqa nasra gursu amma sanya bakka nam jangu aisha la doon jette aisha rabbi to rasula khalaqaf baredu rabbin qajeelchefe nuti ti aisha la duga aisha ra mun tani la garuu aisha si hojii dorgomuun dandeenyu bineessa qayya dorgomuun dandeenyu ni laallanna kan dandeenyu garuu aisha wajjin nu fitin aisha nama sagaleetti yeroo nu jechuu dandeessa aisha nama sagalee yoo dhuftee feeraan isiidha nama sagalee naa dhufti dhiirti kattuu dhabamte waraana bakka lama walitti hojjetan dhiirti nama sagalee miti amma 29 nama fuutu hin jirtu dhiirti dhabamte ni garta umrii teenyaan wanta tuqin tigeessa aisha khaafa qadiyyaa sana gaafa qadiyyaa faasan isii garaa jirtu faadha ilmoon tutu yoo dhadhaata. Sirma maraatu akka keessanii namni taa'ee dhaggeeffatu hin jiru duraan dursee mukaan ustaaza kanaa miti nuyyuu siin teenyee dhaggeeffachuu dhiifneera. Ergasiillee haadha faatee akkuma beektan qoosaa irratti tokko tokko finnee itti kolfaa ture. Ergasiin yeroo tokko sheeka wayii arrabsitee kabajuma irraa fuutee eega sanaa finnee ittiin dubbachuu dhiisneera. Amma ammoo akkuma argitan silma ko isini yoo ofii baddanii yoo ofii 40 miti 50 60 galtaniyyuu isin tafeera miti dubartoota akka keessaniin godhina dubartoota garii maal barsiisaa jirtuudha maal barsiisaa jirtu meeme wajjirumti isin hojjettan meeme maaluma faayidaan keessan nama dhibaal tokko kunuun akka sageejjaa akkasii sageejjaa akkasii nutti fidee kunoo rakkanne tiktokitti kun cufamti waan argisa lamaa jira haa cufamu hin cufame meeme. Mutta gada thank you. Akkata qabu dandeessu kunki. Oi komantiin cufa akka screen irra dhufeen rabbashne koi akka ilaaluudha ta'utti komantiin cufa. Laala ummata keenya harkasii bareechaa laala. Bo'oon harkasii lama laan talli kun tokko jedha. Kan koyyoo ilaaltan torba moo saddeet irraa mul'ata kan si ilaalata miti kan dubartii moo sin agarsiisa waan fakkaatu. Fajiriinis ilaala kan fajiriis ilaala kan fajiriis ilaala ayyee zaddo bishaan qabadhu bakka tokko bishaan qabadhu katti. Kan nama hundaatu lama akkasitti maal jechuudha mubeen immoo maal haasaa jirta. Wallahi lama miti kee sagal moo kudhan. Astoofirullah bishaan yaa Masha hirmeera. Allah tabaarakallah. Zaddoon durba dingilii waan barbaadan qabee kan. Zaddoon durbaa na amanaa mee namni fuudhee gaafa durbummaa naa dhabdu ana himadhu. Gaafa Zeddoo zaddoon dhugaa moo?
والله بالله تالله والله ثم ربي قوت نغدان وانا نجد كلم وانا دباسون كمان فيديوهات مامي بريدو كو زدو والله ثم والله ورب الكعبة كجبدا والله ربنا هذا كنت نقلتين كجبا استساسبين كما ماني مبارك ما جت زدو كو كوي نتورك تي كوي اقسم بالله والله دبرتي دا نيكا كانا هذا كنت ربي يميكو أقبالس والله بالله عندهم مال انجري ريان مال انجري Apa jadi barinis? دربان جنة Wallahi durba jadi nis bukan tipu jasmana juli karate. دربان جنة Durba jadi indi. والله جديك كتارا بر زدون Wallahi. Siluma siluma maa inni beektu saaliyaa maa inni maqaasi maa inni zeddoon kun maaltu jira beektaa sammuu keessa maaltu jira beektu akka inni hin qabdu jedhu wayii sammuu keessatti barreeffattee jirti. Saayikooloojiin gaafa inni waan argaasu daftee isaatti jijjiirtee kaaseenii akkamiin kun dhugaadha moo soba moo jarri beeka bulchuutti fidaa jiru mee kan waliin laalu ta'a. Durba jadi kata jirani. والله دربا يوم جا كنا فوتاني درب مرة نبدن مبارك تنا فوتا تجدا نغافت لا تنغافت من جنين إنا لله أكن جري ماليه Wallahi semua orang beda tadi tapi you are cheers sebab cheers. والله دربا Kada bodoh tadi. Kamaran pun unda bicara ketika kiri jalan karara diri wallahi. لا بشان بدي مامي والله مو كسر كتي ما كسر كتي بشان باتو ات بودي باتي دوارتينس وانته وان لا مجرا سيغلي وانته اجرا ستني مان كيسان سنا بودي Abu Rabbi sudah tu caatiin ke sukari ke lafzin ke ada Rabbi jadi nabarsi juan sana benar. Inde. خلاص تمام مي كان بس لا بس تقول بالي دبر فدو وفيسي برسي فاجري والله مبارك سري جري بركت بساتي متي والله مامي لكي والله بريدوكو والله بالله دربان جديان الرامبوتو ان سب كوتو فاجري لا كوتو فاجري اما ستي مالا فاجري كو كبدو كوتو مشان أركي مولار أركي لا أركي كانوا قدي ومن لالو مبارات ini Dan pandir. كانوا قدي فاجري تريد أبشر لا كم فاجري أركا فاجري تيف أركا زد دوما ada duma ini kamus tokuma ini kamus لا هايه لكن بشان نقل بشان نقل كنت مجروب دور مالب ده چودا ها በዚህ ጸዳ ባለ ሰውነትሽ ማለት ነው ዱር በጫልታ አይዞሽ ሪፈቱና መጋያ ሸካ Likiti bahkan jirta dirasa jirta fajiri likiti bah dokar kodi. ማሜ ቆይ ማሜ ከበር ማለት ተባቱ seera uumaaf seera uumamaatti durbaati maaliif beektaa seerri uumamaa hin heerumne namni ol galtan haqa himinaan jedhaati likkii konatti haqanani malaan haqani maa hin dallantanu ilaalamuu barbaaddu isinii hin Wallahi summa wallahi abbaan ofii isiitti gassi ergatee annan seensisaa jira abbaa fedhe haa ta'u kan taasa. fajrii ko haqiimu Hin qabdu. fajriin wallahi billahi tillahi wanti ittiin kakatan kan biraa jiraate nan fida fajrii koo dhiifama naa godhi tolloon si haa waraanu kufii تقبلتي Harka guddaa baadhu. dhagaa wallahi billahi fajriin koo baadoon جروا بجري fajrii koo nan sobee fajrii koo nan sobee Maamni na guddisii maalatti hin tolu.
Fajiri Shako, masa kali ke nagaka. Garbay singgung video dong, gabay. Oi, Kwan madaan po si Iko sinatrisyo pa to nagpada. Fajiri ni wan cima abatu, hakuftu, wan ta tembe ko male. Ada gara jira tu masih batam. Buat negara jerat. Doa sinjen dia jadi ko, di rumah ke jadi balian. Asli jangan. Mal durbi kunung di jole, durbi kunung di Wanya mana? nambah Tu. Akkasitti gaa gudii fajriyyee luftee baate maaltu ta'aa jira gar nutti maakaa yookaan hin barra maayinni nus hin laallaa mobee maayinni maa ere bannaatachuu gudii nammagaa kiwwechuu nammagaa akkasiin ilaalamee beekamu nammagaa gatiin itti baasee ammagaa bareedduu dhabbo egaa viidiyoon alaaf qabadee dhufe kana fakkaata yaada qoyoo qofaatan koomitii jalnaaf kan hunda keetina amma viidiyoo bishaan kan naannoo bishaan fudhadhaa kottaa jechuudha amma viidiyoo kan biraatii walitti deebiin walitti oomisha baay'ee deemnee ammallee ishi baay'ee ammallee moo ishi baay'ee